Ashama akkam jirtu. Kuni weebsaayitiidha. Weebsaayitiin kunis afaanota afuriin kan hojjetu ta'ee namoota hojii poppolaayivii hojjechuu barbaadaniif karaa sirrii ta'een aappii kana banatanii akka isaan hojicha jalqabaniif kan isaan gargaarudha. Weebsaayitiin kun afaanota afuriin hojjeta. Inni jalqabaa alaabaa Itoophiyaa kana yoo tuqxan gara Amaariffaatti isin jijjiira. Alaabaa Tigraay kana yoo tuqxan immoo gara afaan Tigriffaatti isin jijjiira. Alaabaa Oromiyaa kana yoo tuqxan immoo gara afaan Oromootti isin jijjiira. Alaabaa Ingilizii kana yoo tuqxan immoo gara afaan Ingiliffaatti isin jijjiira. Yeroo tokko tokko aappii kana yookaan immoo liinkii kana aappiiwwan garaagaraa TikTokii ta'uu danda'a akkasumas immoo aappiiwwan biraa irratti yeroo tuqxan wantoota akkasii isinitti fiduu danda'a. Fakkeenyaaf TikTok irratti banuuf yoo jettan akkasitti isinii dhufa. Sana booda maal gootu gubbaarraa bakka xiyyaana argisiisee tuqaa sadii tuqxu. Yeroo isa tuqxan akkasitti isinii dhufa. Open in browser isa jedhu kana tuqxu isa jala kanarra. Yeroo sana xiqqooshii akkasitti erga barbaadeen booda maal isinii godha jechuudha. Isiniif bana jechuudha. Weebsaayitii keenya kanarratti eejentii keenya yookaan immoo nama liinkii isaa argitanii ilaalaa jirtan kan argachuudhaaf yookaan qunnamuudhaan kallattiidhaan yoo barbaadan liinkii kana yookaan immoo weebsaayitii kana xiqqooshii gara harka bitaatti yeroo akkas harkistan gubbaa kanarraa sarara sadiitu isinii ba'a. Gubbaa kanarra jechuudha. Yeroo isa tuqxan akkasitti isinii bana. Yeroo kana maaltu jira wantoota jiran keessaa nuqunnamuu kan jedhu kana ni tuqxu. Isa kana tuqxanii as keessaa WhatsApp, lakkoofsa bilbilaa, Telegiraamiin hundumtiyyuu kan nama sanaas keessa jira waan ta'eef kallattii kanaan nama sana qunnamuu dandeessu jechuudha. Amma weebsaayitii kana fayyadamuudhaan inni jalqabaa aappicha buufachuu qabna waan ta'eef aappicha buufachuudhaaf kan nu gargaaru yookaan immoo kallattii sirriidhaan aappicha buufachuuf kan nu gargaaru immoo viidiyoon asirra jira bakka kanarra kunoo bakka kanarra viidiyoo isa jiru tuqxanii akkaataa kamiin akka aappicha buufannu kan ibsu jira waan ta'eef isa ilaalaa aappicha buufattanii gara hojiitti galtu jechuudha.